Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni Barsiisaa Oromoo. Alhamdulillah annaga kooti nagayni fi kan jaalallah kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa barumsarraa kana keessatti waan isin barsiisu yoo akka tasaa lakkoofsi isin waatsaappiidhaan banattan isin jalaa gubate haala yeroo lakkoofsi isin waatsaappiidhaan banattan sun isin jalaa gubate haala waatsaappii keessanii osoo miseejiin isin hammanaan dura namaa walii barreessu turtan isin jalaa hin banne gama lakkoosa Harawati jijjirachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyyaa miseejii garagaraadhaa yaadannoolee garagaraadhaa irraa qabaachuu malee jechuudha. Osoo miseejiin sun isin jalaa hin banne osoo yaadannoon keessa sun isin jalaa hin banne gama lakkoosa Harawati geeddarachuu yookiin jijjiirachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwattootan kiyya warroonni YouTube channel keenyaaf haarawaa taatan baga nagaa handoftan jechaa YouTube channel keenya subscribe godhachuun tokkitinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilikii tuqaa achi booda all kajjattuu irratti qachuun tokkitinaadha. Achi booda mastaawaqaan yookiin beeksin isin bira gaachuu yeroo nu asirratti viidiyoo gallakkifne akkasuma barumsan qarraadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha waan isin dhiyoo biradhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya like share waliif gochuun tokkitinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti na faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa yeroo lakkoofsi isin waatsaappiidhaan banattan isin jalaa gubate osoo miseejiileen garagaraadhaa yaadannooleen garagaraadhaa kan duraan namaa walii barreessaa turtan isin jalaa hin banne haalli miseejooleen kun hundinuu akkanumatti taa'ee osoo waan tokko isin jalaa hin banne jechuudha. Lakkoofsa Harawaa irratti geeddarachuu dandeessan yookiin jijjiirachuu dandeessan tuqaa sanarratti kilikni gootanii achi booda seetiin gasa jiru irratti kilik gootu achi booda akkaawunti kan jiru irratti kilik gootu achi booda asirratti change number kan jiru irratti kilik gootu achi booda next kilik gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fide asolu kanatti jechuudha bakka olii kanarratti jechuudha lakkoofsa duraanii kan isin jalaa gubate yookiin ammoo kan irraa jijjiirrachuu barbaadan tokko jechuudha ni barreessitanii haala kanaan lakkoofsa duraan waatsaappiidhaan qabdan yookiin lakkoofsa duraan isin jalaa gubate sana itti guutu. Kan gadii kanarratti immoo lakkoofsa haarawaa kan amma ittiin banachuuf deemtan itti guutanii haala kanaan yeroo guutan jechuudha. Next kilik gootu. Egaa achi booda haala kanaan asitti isin fida yeroo haala kanaan asitti isin fide amma wanti gochuu qabdan jechuudha. Asirratti danii kilik gootu. Achi booda haala kanaan lakkoofsa haarawaa isin guutan kanarratti koodii isiniif erga. Koodii risaalaan isiniif ergu san itti guutan jechuudha. 6 7 9 4 takka jedha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif geeddarame jechuudha. Achi booda okay kilik gootu kalas. Risaalaan isin hangaraan dura namaan walii barreessuu turtan akkasumatti isiniif taa'ee jira jechuudha isin galee haala kanaan salphumatti jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isin galee jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu tokkitinaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share waliif gochuun tokkitinaadha. Barumsa biroos naga walitti deebinutti waan hordofsaniif galatooma.